Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan keekiyaa brookar mana gurgurtaa qulqullinaan ijaaramee tokkoon qabadhee isin dhufee manni kun gosa ijaarsaa L-sheepii mana hedduu qulqullina olaanaan ijaarame manni kun gaa kattee argamu magaalaa Direedawaa Jarbaa naannoo ganda Awwadaa jedhamu san irratti argama. Lookeeshina bareedaa karaarra bakka bareedaa naannoo masgiinni jiru naannoo aspaaltiidhaaf dhiyoo jirutti argama. Akkuma argitan manni saaloona isaa kana fakkaata hedduu qulqullinaan ijaarame hedduu mana bareedaadha. Wanni hundi isaa guutamee jiraa fi seeneetiin isin garsiisaa naa waliin tura. Gamanumaa peejii kiyya laayikii fi sheer fooloo godhaati namoota baay'ee bira viidiyoon kiyya kun akka naaf ga'u taasisaa isin jecha manneen amma isin garsiisu kuni mana saaloona isaati. Asiin immoo gizeen seenee shaawar shintibeetii isa keessaati. Hedduu akkumaan isin injee qulqullinaan ijaarame bishaan oowwaa qabbanawaa ni qaba. If keessaa bakka kophee kaayatan bakka meeshaalee dhiqannaa adda addaa kaayatan hunda isaa qaba. So asiin immoo sarviisa kana keessa wanni ajaa'ibaa isinitti ta'u shaawar shintibeetii mataa isaa qaba. Kaniin amma seene kuni sarviisa. Sarviisuma kana keessa shaawar shintibeetii mataa isaa qaba jechuudha. Akkanatti waan bareedaa qaba. So kanaaf odeeffannoon bittaa gurgurtaa manaatii fi lafaa yeroo hunda akka isin qaqqabuuf gamanumaa filannoon keessan keekiyaa brookar haa ta'u isin jecha namoonni mana kana dhuftanii ilaaluu barbaadan bilbila kiyya kaasirraa kanaan naqunnamaa isin jecha manni kun kaaree 180 irra jira. Kaartaadhaa fi pilaana qabaa. Namoonni gatiidhaa fi odeeffannoo dabalataa argachuu barbaadan bilbila kiyya kaasirraa kanaan naqunnamaan isin jaa galatoomaa yeroo gaarii qabaadha.